mana ulaagaalee fi kaarta pilaanii guutuu qabu haga dhumaatiif viidiyoo kana ilaaltan ni argatu. Dibaatilee rifeensa keenyaaf filatamaa ta'anii tokko tokko isaatiin har'a akkasuma mootuyyuu sarpiraayizii jechuudha. Madiinaan roobee dhiifama nuuf kolchaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qibaatiidhaan kanneen qabadhee isiniif dhufee jira har'a. Isa kana jechuudha obboleettiin teennaa tan ijoollee ofiitiif uffata bitte santu bite asirratti akkasuma gatii isaa qibaatileen kunniin faayidaa akkamii qaba qibaatii akkamiitu biyya keenya jira keessa ka jettani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Murazaan Oroo jirra jirtu isiniin jedha. Isin komachuuf ta'aa jira. Haa ta'u malee isin himaa dhumarratti tokkoffaa irratti qibaatiin kun ruuzmeerii yookiin ammoo baala foonii yookiin sigaa maxbashaa jedhaniin yookiin ammoo kaliilal jabal arabi. Kanaafi qaldiidha isa kana lama maaliif bittee jettanii ijoollee durbaa lama qabdii rabbi si haa guddisu. Itti aansuun biluu maajik. Qibaatii kana ishigee hiikuun barbaadu qibaatii biluu maajikii rifeensa keenyaa akka hin goggogne akka hin ciccinee fi akka lakkuu hin godhanne akka laafuu kan gargaaru. Itti aansuun daaksii jaaladha. Qibaatii daaksii kana jechuudha Ameerikaadha hin beeytanii hundi keessanuyyuu qibaatileen kunniin rifeensa Afrikaa guutuu fi dirqama barbaachisaadha. Akkaataan fayyadama isaa namni hedduun hin beeku. Isinitti hima maaliif kanneen mara guurtee fiddee haadharrazaan yoo jettanii fi addaan baasee isinii hima. Isin ammoo obsaan viidiyoo kana laayik share godha. Laayik gochuu viidiyoo kiyya dhiistanii jirtanii. Koomentii barreessullee dhiiftanii jirtanii. Akkasuma immoo viidiyoo kiyya share yoo godhe YouTube kiyya lammataa laalu. Akkasuma immoo share irratti keessanii godhu laayikii gochuu subscribe gochuu dhiiftanii jirtanii. Akkuma baratame jechuudha har'allee mana tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Hundi keessa yoo jaalattan share like hiriyoota teessanii godha. Inni tokkoffaan wanni isin beekuu qabdan sirriitti gebbiidhaan alaa manni kun kan ijaaramee hin geeffamin yookiin ammoo kan haarawamaa jirudha. Akkamitti kan jettanii fi jalqaba irratti lafa ulaagaalee guutuu qabuu fi yookiin seera guutuu kan qabudha. 01 irra yookiin 30 irra hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootni dhugaan barbaadan qofti hedoo koottaa jedha malee akkanumaan gaafii qofaaf koo hin dhufina isiniin jedha. Akkuma asitti argitan lafti kaaree 140 irra jirti. Kaaree 140 jechuun baay'ee xiqqoo yoo taate garuu lafa ulaagaalee guutuu qabuu fi seera guutuu qabu mana ofirraa yoo qabaatte baay'ee bareeda. Itti aansuun ammoo tuyyuu wanni sirriitti hubattanii beekuu qabdani mana miliyoona 2 mana miliyoona 3 kun marti maalii Awurooppaa jirra seetanii kakuma 800 nuusoqii kan miliyoona 1 nuusoqii warri jettaniin beeka dadhabbii keessanii fi akkamitti kuma 800 sanii fi akkamitti miliyoona san akkasiin fiduu dandeettan. Keessattuu kun suuqiidha jechuudha. Suuqii laameraan gara alaatitti ijaarameedha. Gabaabumatti jechuun manni kun yoo ufii geeffannallee jettanii gatii hir'istanii ka isaan himatan kanaan fudhattan jechuudha. Yoo ammoo lakkii geessanii nuu haa kennan jettan ammoo salbamatti isin kagootanii isiniif geessanii isinii kennuu danda'ani. Ufii fodoo geeffattanii irra caalaa filatamaadha. Haalaan margitan kanaanii manni guddaadha. Gorfaa 4 haga 5 kan qabudha. Akkasuma suuqii alarrallee kan qabu namootiin barbaadan qofti koottaa isiniin jedha. Nin beeka dhugaadha keessattuu jechuu ijoolleen keenya biyya Arabaa hartan baay'een keessanii humni kennan danda'u mee haadha razaan ka humna kennaa soqii jettanii dheengadda fakkeenya miliyoona 1 foo hin finnaanini namni baay'een jechuudha. Namnummaan onnaa jettanii jiru ka humna keessanii akkuma humni nama laafaa ta'een mannillee laafaadha. Akkuma ammoo tuyyuu jechuudha maallaqni keenya jabaa ta'een mannillee jabaa lafallee jabaa naannoon waan baay'ee mana tokko yoo bitatanii jedhanii waan hedduu kalaalanii isaan keessaa inni ijooni tokkoffaa naannoo isaati. Lammaffaa ammoo tuyyuu jechuudha hagam karaa dhiyaata hagam karaa irraa fagaata. Sadaffaa irratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan hojiiti moo kan jireenyaati adda baafnee kanneen sadii sirriitti beekuu qabna. Kanatti aansuun ammoo tuyyuu filannoo kennaa erga kana goonee jenne ijaan ammoo mana kana laalatumaan itti gammadaa isiniin jedha. Kana jechuun kiyya mana kana yoo isinii ta'e hin bitatta yoo isiniin taane ammoo tuyyuu hin dhiiftanii jechuu. Gabaabumatti kan isin jechuu barbaadu magaalaa Shaashamannee Soddoma jechuudha. Soddomarraa lafa ulaagaalee guutuu fi seera guutuu kaarni harkaa qabu gibirritti kafalame akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha. Mana luukii guddaa ta'ee fi akka gaafa
afurii shanii ofirraa qabu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama jaalattan qofaa fi kaaree 200 fi dhiifama of kolcha kaaree 140 irra kan jiru. Kaaree 200 wanni jedheef lafa asiin dura waraabaa turetu baay'ee gugurdaadha. Kaaree 200dha. Isin alaa fi keessallee haala isaa hunda yoo jaalattan bakka jaalattan maashaallah tabaarakallah. Yoo hin jaalannellee inuma dhiiftanii isiniin jedha. Aan ammoo isin jaaladha isin kabaja like share gochuun hiriyoota keessanii qooda akka kanatti dhaabni isaa jira. Hin haaromsaaranii manni kan duraaniin moofee diiganii duubarraa jechuudha bifa haarayaan muka waan mara dhaabanii ammoo tuyyuu jechuudha ijaarsa isaanii itti fufaa jiranii bootan haftellee akkana jirti. Asiin kunoo haxiriidha jechuudha maashaallah cinaa namatu jira ollaani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin goota yoo jiraate tokkichi rabbiin nuuf haa laaffisu du'aayii waliif kadhata hundi keessanuu jechuudha. Wanni isin gochuu qabdan salphamatti akkamitti akka dhaabbachuu dandeenyu fi akkamitti akka bitachuu dandeenyu haa yaannu. Wallaahi wanni ani isiniif himu qabu keessa abdii moorina bitattaniifillee jechuudha jireenya zalaalamii keessan jiraatanii haa ta'u malee boqonnaa sammuu kennaa kennuufi waan kana hin qaba jechuuf qalbiin namaa hin gammaddi jechamaa fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa laffiin adada jechuudha. Namootiin nawaamanii waraabii gannuu dhiisedhanii gabaa barbaadaniin angi jechuudha wanni an argadhu takka hin jiru. Gaduma dhiisa jechuu isin yoo jaalattan lakkoofsa kiyyaa yoo dhuftanii jettan ammootu iyyuu ani kan godhu lakkoofsa warra lafaa yoo ka warra kallattiidhaan amma fakkeenyaa fi kallattiidhaan yoo warra manaa irraa dhufe kallattiimaan ka warra manaa isinii kenna yoo kallattiidhaan ammoo dallaalaa irraa dhufe kallattiimaan ka dallaalaa isinii kenna isiniin jedha. Kanaaf maashaallah tabaarakallaa jedha. Jaalalaaf kabaja isinii qabu wajjiidhaan subscribe like share gochuun na wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jedha. Viidiyoon kana qofa miti viidiyoolee hedduudha. Viidiyoon qabadhee ani isiniif dhufuuf taa'u viidiyoo reefii jalqabarra jiru sana mootuyyuu yuutuuba kiyya kaan irra gadi dhiisee jira. Viidiyoo yuutuuba kanaaf hojjedhe naannoon akkana fakkaataa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkaataa fayyadama itti fayyadamanii fi ammootu ulaagaalee isaa hunda dhaqaatii yuutuuba kaan irra laalaa irraa fayyadama isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf hundi keessanuu jechuudha jalqaba laayikii godhuu hin dagatina. Sheerillee yoo diddan laayikii godhaa kunoo maashaallah tabaarakallah karaan isaallee akkana jira jechuu namni barbaadan qofti lakkoofsa kiyya iskiriinii irraa fuutanii yookiin viidiyoo irraa fuutanii dhuftanii isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja laayikii naa tuqaa viidiyoo kiyyaa akka nama baay'ee bira ga'u mee namni ilaaltan marti laayikii tuqaa isiniin jedha. Ka sirbaa ka maalituyyuu ka tiktook tuume laayikii gootanii laayik godha.